اللي بيورما جرتا ربي مو يتجو فيا باتي فيا ماتي كتر ربي سياغلچو دب صديق نت ميلين بيلين ستسياتا وسنجنا جلا كان أمر جار سدواي ثاني أما يادا وبديتي تنا كتسيغل تربيتشا وجنا ورسنتني داكم سبونتو تنا تسبان نبون سا متى نقف باجي وربانه تكوم بو اسنافو بانه والله سنغا فني misal faccisina nama tahun nama yaadu da nama tahun nama asi Ethiopia galcho zonan jedhani karaa ittiin deemnu do jiraate halkan kan guutuu baadhadhee deemene biyya galche so biyya ormaa tana keessatti immoo yaada wal bira dhaabatu wallaqaa wal bira dhaabatu waan danda'anii wal bira dhaabatu dirqama akkuma sabbuu rabbi namoonni ajala jirtanillee gammachiisa isiniin jenna sabboon tuni muuzee keessaa dubbisi bilbila muuzee immoo jala kanatti amma akkaawuntii waan hin jirreef aga accounting isinilatti afamu bilbila muuzee jala kana bilbila kan kee komanti godhaa deeme korme እሺ በቃ ኢምበሬሳፍ ያኔ le dubbiste muuzee amma bilbila ishii maqaa isii qabatteerta sabboontu namni qabataa jiru jira kana qabatte injira barreesse akkana ifai ka Muhammad Baawuu tate taafoo santaa barreesse maqaa nama korme mamme sajira kagari jirtani alukana duwa jecha aye ulfaan amma tuko ni kunu jeenu dudurati ara turre jolle wayo lin turre beida na wayo jis lala turre aye erga samuru kusatu isi rahu battani wonni ha hojjatu muate tatani ummata rasu sistele takanjiru je agaltu janna rabara murtesile gara galchiti wonna gargaramu qabdu gargaramte gara biyya mati zogani galchuda la kusare mo kamati dires ni barra esammo nu kenna cha turre beite nutu dubbisa rakkoon qabu namni argame asi ijoolleen firallee hin jirti waan ta'eef bilbilli baay'eedha waan ta'eef numatu tasgabbiin dubbisa beekta amma namni biyyaa kun odoo sagalee dhiirallee dhagee jaartii tan ta'ettu odoo nama abbaa warraa qabdu ta'uu baatte rakkoon qabu odoo nama singilii taate haadhatti abbatti illee bilbilan rakkoon qabu amma mee namnummaan akkasii kun dargaggeessee kanatti yonnoo jiru kun odoo muuzemmaan bilbila muuzee dhageette gana rakkoo keessaa naa baasaa jiran jechuu caalaa maal gooti isa bira dhayte waan jedhu kana jira saayikooloojii nama kennaa kanan beekta sababu sanii fi bilbila sagaleen dubartiin itti haasoftu tasgabbiidhaan nuti waan jedhu amma immoo mijattee asii gargaarudha erga maatii argannee nuti asii gargaara jennee ofirra fudhataarra. Ayyeenu dura gargaarsa biraan dandeenyu yoo tanuma gargaarsa lammii poligoona jennee akkas yaadaa turre. Inshaallah kunuu gargaarsa guddaadha. Yaadni kana yaadu nu gargaarsa guddaa ulfaadhaa simmartu du'aa hima godha. Ayyee. sabboontu barreesse fi ayyee jabaadha. Sakiyatan irra deebi'ee na qabanya ne jala. Ayyee muuzee namoota galchi qaama namoota gaggalchuu harka keetiin ati nama galchi mamman nama barreessu jala kanaa nama ol galchaa deemu muuzee hin bille. ayyee shaana Lakkoofsa takka irra deebi'ame. Lakkoofsallee barreesse muuzee. barreesse fi bara malee barreessa fi irra na deebi'ette shaana Ayyee mee namni akka sabboontu kabirallee gaa nama 200 fi meeqa jala jira sheerillee godha amma sheeriin immoo bakka tanatti haga sheerii fi koppilinkii gahee keessan ba'aa taaf godha mee koota ji'a keerii tana keessa waan gaarii nagatadha ramadaana kurnan booda kurnan tana keessa yu torban takka fichaa qabna rabbiin ittiin nu haa baasu obboleettii teenna tana gammachiifne maatii isiititti haa galchinuu yoo asitti illee mooyituyyuu dhukkubni irraa kahuu dide maatii isii bira yoo geetten fayyiti jenne abdanna namni haadhaaf abbaa bira yoo deemee haadhaaf abbaa ofii ijaan arge dhukkuba guddaayyuu hin dagataa rabbiin isii haa fayyisu hin fayyiti kanaaf mee akka itti biyya galchinu koottaati ol seenaa yaadallee nuu kennaa namoonni gargaartan mooyituyyuu hirmaadhaa warri immoo jala kana jirta nama 200 mee sheerii godha anu amma naga danda'amaa ta'e sheer gochaa jira mee sheerii isin argaa hin jirru gizem takka sheerii haga nama 1,000 tol oofame warri tiktokii sabboonaa faa qabdan warri tiktokii kiyyaa faa qabdan sheer godha isaanitti illee kiyyaa faa fi sabboonaa faa jechuudha haga kumeessoo faa anillee soqaa jira tiktokii isaanitti irratti illee sheer godha kumeessoo fi kiyyaa sabboonaa
kanneen nuuf fiduu yaala namoonni kuwwanis. Umeessoo kiyyaa fi sabboonaa nuuf fiduu yaala. Iyyaani dhufaa? Mee sheeritti godhi anis sheeritti godhee jira. Inni dhufaa? Sabboo. Ayyee kalas ganama si dubbisa kan lakkoofsa kee barreessite kun ishee. Ayyee ulfaadhu obboleettii ta'e. Ayyee ishee. Rabbiin du'aayi mooyitu iyyuu laal haga beenu goone abboo laal duniyaan tantee gaara cilaadoo haa taatu. Namni dhaqqabeetiin duniyaa tantee bakka hin argini wallaahi rabbiin barakaa sitti haa kennu. Hin qabdaa fi miti otomaa ofii keetii rakkoon baay'een sitti jiru otoo yaadni baay'een sitti jiru obboleettii teetiif rakkoo irraa qoodattee rabbiin immoo iyyuu sirraa haa qoodatu toltuu ji'a ramadaanati barakaa si haa kennu milkii keessa si haa kaa'u ulfaadhu. Ayyee isinillee galatooma wallaahi isinillee baay'ee tokko nama gargaartani. Inshaallah rabbi jazaa keessan isinii haa kafalu isinillee namni hin rakkanne hin jiru rabbii tokkocha malee waan ta'eef. Galatooma isinillee wallaahi baay'ee tokkoon akkanumatti gargaaraa gara biyya isiitti galcha. Inshallah. Sabboontu laale baay'ee galatoomii galanni kee bilisummaa haa ta'u namni kennaa gizee bakka nama qarqaarsaa gizee bakka rakkoo namni tokko argamu akkana badalaan tokko jee lammaffaa rabbiin addunyaa akka isaa milkeessa obboleettii teennaa rabbi bakka fuutetti si haa deebisuun nama jechuun nama cinaa dhaabbate asirratti seenaniitiin of agarsiisuu tiiktookii kanarratti qofa osoo hin taane ergatanii amma namoonni jala ergate baay'ee jira osoo seensisnellee yaada gaarii kennan sigalemi way kennu way jatti tana qarqaaru widde tajettu tana olgalchi muuze widde tajettu dhibbata barreessite tana birrii biyya kamii akka taatu widde tajettu tana olgalchi muuze widde laazim wal gargaaruu qabna wallaahi dhibbamaa yoon gargaarre maali faayidaan dunyaan hima dhumti jechuudha bakka hin taanettu kennaatuma biyya kanaa dhibba tokko yoo kennitaniif isigaa hin saalfatinaa hin sodaatinaa widde olgalchi muuze widde galchi barbaad chaaname namni dhibba tokkoo fi 95 kun wallahi dhibba tokko ni hagamu shantama osoo kennitaniif hagamu fa'a hin saalfatinaa nurratti erga shantama sana kenna akka kara kennitaniif illee ta'u maa sodaattan keessinaa namni kenna bakka mujatii tana qarqaaruu qabaattan asirratti reefi nagalchi jechuu qofa osoo hin ta'in namni rakkata jiru dunyaa namni rakkata jiru gizee qarqaarsaa hunduu binni jedhee bade kareef girriseetiin maal taate kaan taate jedhu laalchaana nama kenna jechuudha. Inshallah hin gargaaramti yoo rabbi jedhe rakkoo hin qabu namoota bakkee duwwaa jiru ol gaggalchi warra shamarraniiti amma ka rakkifnu nu amma kiisin nu dhodha yoo xiqqoo isii garamaa namaa yaadne malee kiisin teenne ta dhiiraatun xiqqoo isii uleenuu kiisii nama fuudhani warri dhiira biyya arabaa kuni waa shamarran irraa sukkuumuu malee waa sukkuumamuu hin dandeenyu. Nullee rabbiin nu haa qajeelchu jenna. Warri mucayyoo nama haaraaf mee ibsiif amma carraatti kennine reefu ibse. Akkuma argitan obboleettii teenya tana maqaan isiin harkaa badaan gitee baay'ee muuzee. Maal jettaa chaayinaa? Maqaa isii rimeenbar naa godhime na yaadachiisi. Sheedara miiruma keessa galee maqaa dagadha. Sheedara teenya obboleettii teenya ta'a amma viidiyoo isii argaa jirtan tuni biyya Dubaay biyya United Arab Emirates keessatti xiqqoo dalagaa hojjetuu hin dandeenye dalagaa hojjetuu malallee hin dhukkuba biraa otoo hin taane sammuu isii kanatti xiqqoo hin cinqamte cinqama jechuun immoo hundi keessanuu sirriitti qaqqabdanii beektan jedhee yaada. Kanaaf biyya galchuuf jenneet erga guyyaati maatii isii soqaa turre maatii immoo iyyuu argannee jirra. Kun kanaan odoo jiru immoo muca'oo tana kararraa qabanii galaniini badhee keessa otoo teemtu muuzee fi maammar kararraa qabee galaniini kararraa qabanii galaniini amma akka amma teettee nutti haasoftu kanaa miti guyyaa akka biraa jirti galgala akka biraa turte. Ulfaattuu yaadota namaa amma fudhattee nutti illee as baatee nu waliin dubbataa jirti. Kanaaf biyya galchina jenneetiniin waan kanarratti xiyyeeffannee haga danda'amaa ta'een gargaarsa godhaa jirra. Namoonni muca'oon tun galtee maatii fi haadhaaf abbaa ishee obboleessaa fi abbaa warraa isiitti haa makamtu jennee yaada kana waan qabannee dhufneefi koottaa hirmaadhaa obboleettii teenya sammuun cinqame tana sammuu isii haa taanuu fi waan isii cinqe kana irraa haa qoodamnu waan jedhu kana qabannee isinitti dhufne silaa akka namoonni tokko jedhan biyya kana keessatti asuma yaallee asumatti hojii haa argattu jennee turre nama sammuun cinqame
muuyituyyuu takkaalama utuu hin taane marsaa baay'ee dalagaa seente dalaga irraa hojjetu diddee waan baateef dadhabdee waan baateef furmaanni jiru gara biyyaa galchina waan jedhu kana jenna. Kanaaf kana gochuuf immoo hirmaannaa barbaachisa jechuu barbaannetti wanni ifa isiniin ta'e yoo jiraate jala kana irra deddeebinee isin yaadachiifna. Koottaati agargaarru isiniin jenna warri hirmaataa jirtan hirmaadhaa. Namoonni immoo urseentanillee waa gargaarsa irratti haa xiyyeeffannu jechuu barbaadetti namoota jala kana laakus tokko barreessu ol galchi. Seddoo dubbadhu. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Ifaa waabetee uummanni yeroo namni rakkate bakka inni wayii hin arganii. Warra beekamaa miidiyaa gurguddaa as keessaa qabu yeroo konsertii gadi yaa'ee dhiichisu kanneen amma iyyuu saba sadii jechuu danda'an. Kennaa yeroo nama mataa gadi garagalchee nama arrabsu natti buufattee ijoollee baasisiisatti taphataa itti basarree garaa fudhatanii hin baasanii karaa irraa gadhiisanii kan faluu dadhabde. Kanarratti xiyyeeffadha. Baay'eedha ammallee kan gadi yaa'u tokko lamaa miti. Duubaa keessatti hin sossobdii gadi yaatee 2,000 isii irraa kayoo kanfaltee ji'a shi'a takka yoo daladde irraa fudhatte birrii dallaalota ijoollee taphataa jira kana jabee haadhaatee irratti hojjedha. Ijoollee baay'eetu maraateera kan argamne maraataa baay'eetu jira. Ayyee muuzee namoota tokko barreessu kana mee onnaa galchi muuzee bannaati. Hirmaannatti haaseenu. Ayyee obboleetti teenna yaadatu jette asiin dur. Big brother. ሰላም ነው። አንቺ መብሩክ አቀማመጥሽ ሁላ አይራጂ ሰማይ ላይ ራት በልተህ ታውቃለህ? በላ አይደል? ስማ እኔ እኮ ለምንድን ነው ከኢትዮጵያ ስንወጣ ካሜራው ለምን ነው የሚቀየረው? አየሩ ነው የሆነ ንጥፍ ብለሻል። ፏ ይላል። ላይት ነው። እናንተ ለምን ፏ አላላችሁም ከኢትዮጵያ ስትወጡ? አይተሃል እኮ ራስን ያወራው ሰባቱንም ቀን አብዱ what's up bro? What's up? How are you guys? What's up? We're fine, bro. Happy with your life? Of course I'm happy with my life. No. ምን ነው ዛሬ በዚህ ሰዓት ምን ትሉ? You're not. Of course I'm happy with my life. ራቼ ወይ ስንት ዊን እንዳለን ታውቃለህ? 73 ዊን አለን። አብዱ Yeah. go in the comeback after Abdu come back after 30 minutes. አንጮት ያኔ 50 ምናምን አለ ጸበል ነው ምን ምን ልታደርጉ ነው ታዲያ? ዊን ስትራይከር 73 Who has a streak? Who has a streak? You guys? Yeah. Play me. No. If I lose, I send you. If I lose, I send Lion. Only John you Daniel. win 0-0. Yeah. John Daniel 75 and 73 Friday 90s. I'm taking John's streak today. I'm taking it today. John, no, John. Only Friday 90s. He said. No, he told me yesterday I could play. ሌቦች ስታስጠሉ ሌላ ታሪክ የሚሌለው ሰው ከሚወስድ እኔ ልውሰድ። አንተ ፍራይዴ No. today. Okay. Abdu, 1 minute. That's why I tell you always you're not ሰማኝ አሁን እኛ ከእንትና ጋር ሌላ ታሪክ ወብ ዘራሽ ከሚወስደው ይሄን ዊን ስትራይክ እናንተ ይመቻችኋል። ራቸው ወሰደው ለወሬ ይመቻችኋል። እንጫወት እኮ እሺ። ኪንግ ፋሚ 96 ዊን ታይምስ አለ። እናንተ እኮ ምንም ጥቅም የላችሁም። እናንተ እኮ 0 ዊን ታይምስ ያላችሁ አንጮት ነው። ጆሲ ማስገባት አሁን አቀም ካለ ኪንግ ፋሚ አሁን የምትገባ ከሆነ
96 ዊን ታይምስ አለው እሱ እኛ 72 ዊን ታይምስ ከሰባ በላይ ያለው መቶ ይጮት ከሰባ በላይ ያለው ፕሊዝ ፍራይዴይ ስንጫወት እባክህ 50 በላይ መሆን አለበት ስንት ዊን ስትራይክ ነው ያለኝ አንተ 3 ነው 4 ፋሚሊ 96 ከሌላ አውቀ ነው አንድ አርጋችሁ ሰውና እናንተ ላላችሁ እንዴ ሲጀመር 7 እሱ 7 ነው ያለው ለምን ከሌላ ሰው ጋር በቃ ማርያምን ብሏል ማርያምን ናኪንግ ፋሚና ቶሎ ናኪንግ 96 ዊን አለ ጆንና ጋይስ